Walwaraansa mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay gidduutti waggoota lamaaf geggeeffame booda garee lamaan gidduutti waliigalteen araaraa roobii darbe jechuunis 9/2/2022 Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaa keessatti mallatteeffameera. Hawaasni biyyattii, hawaasni addunyaa akkasumas xiinxaltoonni waan kana akka jalqabbii gaariitti laalatii jiraatanis taajjabdoonni garuu hojiirraa oolfamuu waliigaltee kanaatii fi nagaa waarawaa biyyattii keessatti fiduu irratti yaada adda addaa qaban. Anis har'a hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatu keessaa namoota laman yaada isaanii gaafachuudhaaf dubbise. As United States kutaa Minisootarraa obbo Ida'oo Daawwannoo akkasumas kutaa Michigan Alban College keessatti qarqaara Piroofeesarii ta'an Dr. Milkeessaa Gammachuu. Dura Dr. Milkeessaa. Waldhabdeen biyya sanaa waldhabdee siyaasaatu gara waraanaatti ce'ee waldhabdee erga waraana dhaabanii haasaa siyaasaa gaggeessaniitu marii siyaasaa gaggeessaniitu rakkoo siyaasaa ture furachuudhaaf karoora lafa kaa'atu jechuudha. Marsaa xaanee jiru guratti garuu anis warra shakkii qaban keessan galaa jechuudha. Kanaan dura siyaasa waloo dhabuudhaan waldhabdee siyaasaa gara kanatti fidee dhuguma waldhabdee siyaasaa jiru sana furatanii galma waloo lafa kaa'achuu danda'u TPLF fi Prosperity Party nan jedhu anaafis gaaffii ta'a jechuudha. Gaaffima wal fakkaatu obbo Ida'oodhaa dhiheesseera bilbilaan deebii armaan gadii kennan. Duraan dursa carraan kun carraa hedduu baay'ee nama maraa hawwateedha. Dhugumaan qaamni lamaan iyyuu waliigaltee nagaa buusuu irratti waliigalaniitiin walii mallatteessuun kun waan baay'ee nama gammachiisaati. Waan kana jedhee himuu miti kun injifannoo akka tokkoffaa akka Afrikaatittis warri sirna kana geggeessellee injifannoo guddaadha. Uummata nagaa barbaaduuf maraafillee kun abdii guddaa kennaa waan uummanni barbaadus gama kiyyaan akka hojiitti hiikamu abdii qaba jedhee yaada. Abdii callaallee miti fedhiillee qaba. Maaliif dhugumattuu waggoota lamaan darbe keessa uummanni kaabaa hedduu miidhamee jira. Ammoo mootummaan dirqama nagaa buusuu fi dirqama tajaajila uummataa kana bakka deebisuu dirqama waan qabuuf uummanni kun bakka tokko deebi'eetiin afaan tokkoon biyya kana haaromsee uummata buqqa'ee fi qabeenya manca'ee mara akka bakkatti deebisuu abdii qaba. Yaaduun waan bu'uura qabeessa waan ta'eef waan kana ijuma gaariitiin osoo ilaalle bareeda jedheetiin yaada. Ibsa mootummaan baasee irratti olaalte walitti bu'iinsas ta'ee rakkoo hidhattoonni biyyattii keessa bakka adda addaa jiraachuudhaaf sababni TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay kan isaanii hiikamee hunduu sanuma wajjin hiikkataa kan jedhu qaba. Dhuguma kana ani isaanii hiikamnaan dhume moo jarri kaan qaamonni hidhatanii daggala jiran Oromiyaattis iddoo kaanittis gara idduutti dhufanii mariin kun barbaachisaadha isaanis dhufan malee hiikamu warra jedhu keessa yaate. Anama eenyuun paartii kamuu bakka bu'een dubbadhu dhaaba kamis bakka bu'een dubbadhu garuu waan hin beekutu jira. Yeroo fakkeenyaaf yeroo naannoo Oromiyaa keessaa bakkeewwan tokko hiikkachiisuu waan jedhu waliigaltee wayii godhamee yeroo sana koree giddu galeessaa keessa waan tureef yeroo sana kaasees haa ta'u poolitikaaf jecha dargaggeessa qabsoon karaa nagaa waan cufameef lagatti gadi yaa'ee TPLFitu ijaarrate Oromiyaa keessatti jechuun kuni hiikatti kennuun hin barbaachisu undermine gochuudha karaa biraatiin. TPLF achi dhufee yoo ana as Mogor keessa as Sulultaa keessatti yoo waraana bilisummaa Oromoo irratti ijaaruu danda'a yoo ta'e isaanuma undermine akkamitti godhu kana yeroo akka jedhan. Kana tokkoffaa uummata Oromoo haa gaafatanii uummatichatu as Salaaleedhaa kaasee Shawaa Lixaa kaasee Wallagga Arfan dabalatee amma Ilubaaboor Arsii Harargee Lixaa Gujii Boorana kana keessatti yoo TPLFitu amma kana uummata jechuun kumaatamaan dargaggeessa Oromoo leenjisaa jira yoo ta'e dhugaa rabbii jechuun aangoo akkamii TPLF akka isaan kennanu na dhibaa. Dhugaan jiru garuu kana miti. Dhugaan jiru namni qabsoon karaa nagaa cufamnaan sibiila baachuutti dargaggeessa Oromoo deebi'e.
Obbo Ida'oon TPLF rakkinoota Itoophiyaa keessatti gama sochii hidhannootiin jiruuf sababa guddaadha warra jedhan keessaa. Qaamota rakkoolee ta'anii uuman kana waraanaan ta'ee mallaqaan akka isaan mootummaa kana jeeqanitti faanaansuudhaanii gaggeessaa ture jechaadha. Kanaafiyyuu maddi rakkoon haadhoon guddoon TPLF eega TPLF ammoo badii fi beekee miidhama uummata irra gahee hubateetiin naga buusuudhaaf kaawwafateetiin as adeeme I'm sure maamillan isaaniillee yaada kanarratti deebi'aniitiin isaanillee karaa nagahaatiin nageenya buusuudhaaf akka tattaafatan abdii qaba. Duraan dursa mootummaan kun mootummaa Oromooti akka ta'e ifa. Haa ta'u malee qaamonni adda addaa mootummaan kun akka mootummaa Oromoo kanatti warri yaadan ni jiru. Haa ta'u malee wanni guddaan maali? Gaagama siyaasaa Oromoo gidduutti ta'e kana ilaafii Oromooti hiikutu bu'aa qaba. Dagga saniitiin qawwee kaasuun furmaata illee hin taane furmaata illee hin fidu. Hoo uummanni Oromooti mootummaan Oromoo kuni humna TPLF wajjin nagaa buusuu yoo danda'e wannummaan gaddeebeetiin ijoollee Oromoo qawwee baadhatteetiin mukatti galtee Oromoodhaaf qabsoofnetteetiin waan hin taane daladdu kana wajjin taa'eetiin nagaa buusuu wanni dadhabuuf hin jiru. Egaa warra yaaddoo qaban keessaa tokko jettaniittu isin Dr. Milkeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay irraayis mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraayis maaltu eegama? Maddi rakkoo kana aangoo centralize gochuudhaan aangoo giddugalummaa tokkotti sassaabamee lola adda addaa kakaase. Oromiyaa keessattis maddi rakkoo kanumaan wal qabataa. Kanaaf amma tokkoffaa Prosperity Party sagantaa dhaaba isaa jijjiiru. TPLF'n sagantaan dhaabaa TPLF naannoo sana ofiisaa bulchataa akka federaalaatti immoo gahee isaaf madaalu argachuudha. Naannoo Tigraay uummata naannoo Tigraayiif yoo hafe lammaffaa immoo amma already humnoonni alaa Tigraay keessa jiru. Humnoota alaa kana Eertiraa dabalatee humni mootummaan biltsiginnaa jara kana humnatti ofirraa gaggeessuu qaba. San booda mootummaa federaalaa faana deebi'anii araara buusanii House of Federation keessatti nama ergatanii baajeta mootummaa federaalaa irraa fudhatanii akkaataa sanaan bifa sanaan kun egaa yeroo fudhata yeroo adeemsa keessa fudhata. Garuu steepiiwwan kana keessaa dhimma Eertiraa fi dhimma naannoo Amaaraa wal qabatee jiru kanarratti I think mootummaan federaalaa humni isaa waan xiqqaatu natti fakkaata. Waraanni Eertiraa wal waraansa Itoophiyaa keessatti hirmaachuu laalchises yaadni obbo Ida'oon qaban. Hayyoon mootummaa Itoophiyaatiif mootummaa Eertiraa warra lamaantu keessa wal beekaniitu jalatu hiikkata. Haa ta'u malee Eertiraan daangaa fi fedha daangaa irraa qabduu fi siyaasa gaafa Afrikatti akkuma beeknu irratti hirmaattee xiyyeeffattee argamti. Rakkinna jiru mootummaan federaalaa bifa haalduree ittiin kaateetiin bifa isa ilaaluun waan kanatti deemuu qaballee dheetii yaada. Akkasitti waan sana osoo ilaallee hedduu bareedaadha. Keessummoota kiyya lamaan obbo Ida'oo daawwannoo kutaa Minisoota irraa akkasumas qarqaaraa Piroofeesarii Dr. Milkeessaa Gammachuu kutaa Mishigan irraa ulfaadha jechaaniin qophii labataa irraa kanumaan xumuraa ani Tigist Gammeetii nagahan.